الحي، واختنق آخرون في اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق. وأعلنت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على عدد من السجون في مدينة. أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة. إنها النظام السوري والميليشيات التابعة له في الآونة الأخيرة أدت إلى مقتل عبد في ردود الفعل الإقليمية بشأن طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية خلال أيام. الشمال السوري مسرح لتطورات عسكرية متسارعة. فصائل معارضة. أكملتن كبجمتوتا هردفتوتا كينيا مدة كودوان دلا الدنيا باغدو غاليسا تاتيوان سامبتا غلغلاف أولموان إساني غازارا حما يوكرين اتقبنيتين دياني جرة وراني قدام باغدو غاليسا إبدكان كين غازارا كاتي لبانوسين كبتين حما سورياتي فولاو في أكسماس حليلوان حرا راشيان فرطاني في جيتين إسرائيل دانغالي بوتي حليلمو إساتي في لولتوني هدو في هوغانان همنا ISS إيرانوتان أجيفامو في لولي ورانا چما مغالوتا سوريا دبلتا قبتي في أكسماس gamtaa ibsa qoqqobbii Raashiyaa, Chaayinaa, Kooriyaa kaabaa fi Iraan irratti gamtaan Awurooppaa kaa'uuf deemuu fi misaayilonni gurguddoon dhalachuu Israa'el wallaalchisan Tel Aviv irratti roobuuf jedhamee Benjaamin Netanyahuun biyyattiif dhaamsa dabarsan dafa gara dachii jedhanii jiru. Halella ducha Gaza siviilota 25 galaafateen fiilmii waraana Birgeedii Al-Aqsaa akka tiraajidiitti dhumaatii loltoota 5 humna addaa komaandoo Birgeedii Shaalomii 257ffaa qaama balballoomii caayaa keenya sanbata galgala irraa fudhanneeti. Halellaan Hizbollaa kallattii jijjiirate mana jireenya Benjaamin Netanyahu dakkawwa salaama taasisu akkasumas dubbittiin baankarii jalatti isaan dhoksite humni cimaan Halellaa Tel Aviv walakkeessa kallattiiwwan afuriin itti aggaamame qophaa'uu Muusaadhiif shimbeet odeeffannoo argatan Ameerikaan dhiphatte jirti. Humni warraaqsaa Islaamaa Iraaq Islamic Resistance jedhamu Halellaa addaa kana fudhachuus itti gaafatummaa fudhate. Jettiiwwan Israa'elii humna ISS deeggaruuf Sooriyaatti imalan qarqara magaalaa Saaraaqii fi Alwaariif jedhamuuf Aleppo irraa fageenya kiiloomeetira 35 irratti F-16 tokko misaayilota Raashiyaatiin rukutamu. Raashiyaanis ibsa baasteetii jirti. Gama biraatiin hoogganaan humna ISS Halellaa Iraaniif Raashiyaan gamtaan fudhatanii ajjeefamuuf akkasumas magaalawwan hedduu isaan to'atan keessaa Halab magaalaan jedhamtu to'annaa humna kana jala galuun Bashar al-Assad yaaddoo gurguddaa keessatti kufuuf ibsa liigii biyyoota Islaamaas qabannee jirra. Waraanni cimaan deemaa jiraachuuf balballoomiin har'a isin dhageessifnu Jeneraal Muhammad Baagarii Israa'el eega akka biyyaatti humnaan of dhaabdee yeroo jalqabaatiif Halellaa qiyaamaadha itti bu'u arguuf jirti jechuun dhaadachuu miidiyaaleen walharkaa erga fuudhanii booda gara hundaan dhaabbanni oomishaa Iraan doomiif Aayiroo Sirii bara 2025 asitti akka hin qaqqabne ibsuun Ameerikaan dabalatee yaaddoo gurguddaaf balbala cufatanii mari'ataati jiru. Kibba Israa'el Baalbeek irratti haleellawwan qiyaasa misaayilota Israa'eliin fudhatamu Hizbollaan erga himateetii booda haleellaa kifar kiilaaf kifar shubaa irratti daqiiqaan dura taasisuun dhaga'ame. Akkasumas buufanni Israa'elii tokko barbadaa'uu fi Benjaamin Netanyahuun waadaan kennaa cabe jedhe. Eenyutu waadaa cabsee miidiyaaleen idil addunyaa Associated Press dabalateetiin gabaasa bal'aa dhiyeessanii jiru. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii cimaa Raashiyaa Iraan Kooriyaa kaabaa Chaayinaa irratti murtoo dabarsuuf balbala cufatee Kooriyaa addaa waamuun dhagame. Pirezidaantiin Yuukireenii masara keessaa baafamuun bakka isaan hin beekamnetti akka dhokfaman taasisuu fi qabiyyeen misaayilota Atacams Storm Shadow Odessa irratti daara ta'uun dhagahameet Peentaagoon irraan gayuu keetti jeequmsa gurguddaan guutaman qaama balballoomii keenyaatiin. Afaan Oromootiin sagalee mujaahidoota kanneen yuutuubii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuun nutti dabalama. Odeeffannoowwan waayitawaa oduu bifa kana fakkaataniif mi'aawotaan saffisaan akkasiin dhaqqabaniif mallattoo qubaa sana tuquun laayik gochuun dagatina yaada qabdaniif
CTN jechuun sanduuqa keessatti nuuf barreessa. Maddeen balballoomii Al Jazeera, Al Arabiyaa, Al Gahad, Al Hadas, Al Madian, MTV Libanan, Newsweek Sport, akkasumas Syria TV, Sanaa TV, Al Masira wabeeffanne gurraan isin kenna. Times of India fi Hindustan wabii miidiyaalee galaalcha waraana guddaa Yukireeniif Raashiyaa akkasumas haleellaa gurguddaa sa'aatii 48 keessatti taareeniin fudhatama jedhamee fi gamtaa Awurooppaatti wal qoqqoodiinsi biyyoota garlameenii akka jirus dhagame. Biyyoonni Awurooppaa gamanumaanuu dahoo barbaadachuuf dhiphataniiti jiru. Isin jalqaba Poolaand jedhamtee jirti. Poolaand yoo maal balleessitu Istooniyaan jalqabattee leelamuu qabdi. Har'a sargeen shooguun jedhaniin wal qabsise. Joon Baayidaniif Doonaald Tiraamp ibsa kennaniiti jiru. Pireezidaant Masuud Pezekshiyaaf ibsa baasa argaachi haleellawwan Sooriyaa keessatti deemaa jiruuf humni gamtaa Damaskoo qabachuuf Israa'eel fi Ameerikaan deeggaramu guutummaatti baduu akka jiru kumaandoon reejimentii addaa humna Riippaabilikii Islaamaa yookiin Iraan Revolutionary Guard ramadamuu fi Birgeediin Al-Aqsaa loltoota 5 kanneen kumaandoo dhidhimsu bira darbee konkolaataa 5 barbadaa'uuf lubbuun siviilota 25 maal irratti badan kan jedhan caayaa balballoomii keenya keessatti dhageettan. Hanga xumura sagantaa keenya obsaan nu dhaggeeffadhaan kallattiidhaan miidiyaalee idila addunyaa irraa kan sursugaaf dhimbiibbaaf taasifamne gama keessaniin ga'uun balballoomitti ceenan faana bu'a. استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية في نعود مجددا إذا مشاهدينا لمتابعة الأخبار العاجلة فيما يتعلق بالوضع في شمال قطاع غزة والاعتداء الإسرائيلي الجديد على مستوى بيمارس عمله يومي وبتحرك لشغله لدوام. It tells you everything you need to know about this vicious terrorist organization. I think point 2 is that استهدف مركبة تتبع للمطبخ العالمي والذي أدى إلى استشهاد 3 موظفين يعملون في هذا المطبخ. بعد تأتي من حلب تذكر بسقوط مدينة الموصل العراقية قبل 10 سنوات بيد تنظيم. إلى سوريا التي يشهد شمالها تصعيدا غير مسبوق وهجوما مستمرا منذ يومين تشنه. هذا وخرج العشرات في مظاهرات مؤيدة لفصائل المعارضة السورية في ريف درعا. ذلك توثق هذه المشاهد مظاهرات في ريف دمشق مؤيدة لعملية ردع العدوان. هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة دخلت مدينة حلب وسيطرت على 7 أحياء هناك مشيرا على حلب قادمون على حلب بعد يومين من المعارك الضارية. مسرح لتطورات عسكرية متسارعة. فصائل معارضة. الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من جهة الشرق نحو إسرائيل، وأضاف أن عملية الاعتراض تزامنت Ariiftiiki haleellawwan gurguddoo kaleessaatiin kan guutamte Israa'el kutaa Kaaneenus keessatti haleellaa fudhatteen siviilota qulqulluu badii tokkoon qabneen ajjeesuudhaan har'as gadda guddaa Gaazatti galchite. Siviilota daa'immaniif dubartoonni qofti keessatti argaman kan dhaabbanni fayyaa ministeera Gaazaatiin durfamu ragaa ba'ee fi akkasumas dhaabbanni deeggarsa namoomaa kan UN ragaa ba'e kanneen 25 ajjeefamuuf 54 madaahuun dhagahame jira. Adeemsi gocha Israa'elotaa kun seenaawwan 1948 akkasumas bara 2005 ittiin dhaaddatte galmaan ga'uuf akka jirtuu fi kan ammoo dhandhaarraaf humni aannisaa karoora pilaana kanattiin baafatanii dachii Filisxeem dhidhimsuudha. Ameerikaan akka deeggaramaa jiruuf koongiransiin Ameerikaa keessattuu paartiin warra Riippaabilikaanotaa Jiwish ta'uu baay'achuu isaaniitiin wal qabsiise Gaazaan akka hin jiraanneef dachiin Filisxeem jedhamtu akka hin jiraanne kaayyoo isaanii ta'uuf irree sagalee murteessuutiin mirga Filisxeemotaa mulqaa jiraachuun biyyoota addunyaa dheekkamsiisus tokkoon isaaniitu onnee cabuu fi afaaniin waywaachuu qofatti yeroo hafanitti Brigeediin Mujaahidoota ammas humnoota addaa leenjisuu isaa Times of Israa'el dabalatee yeroo gabaasaa jirutti Israa'el humnoota gurguddoo Gaazaa keessaa balleessuuf yeroo kutattee jirtutti Brigeediin Al-Aqsaadhaarra ugguramtoota viidiyoodhaan gadhiisee
mul'ise dararaaf gidiraa isaan keessa jiranii fi dhibamuu akkasumas hedduuwwan isaanii haleellaa Israa'eliin kan miidhamaniif wal'aansa dhabuu erga miidiyaattas bahanii booda wacaa hiriirri guddaan Pentaagoon irraan gara Tel Aviivitti itti dhidhimuu miidiyaan CBS fi Fox News Americaas balballoomsuu irratti argaman. Birgeediin Mujaahidoota kutaa Taal Al-Alwaa jedhamutti haleellaa kutaa haxee hidhuudhaan isaan karaa Kaanuus irratti malaa turan Aliyaasinitti ammoo haleellaa guddaa Birgeediyaal Qudduusitiin konkolaataan waraanaa 5 haleelamuudha. Miidhaa kana maaltu akka qaqqabe hamma ammatti akka addaan hin baafatin Times of India fi Al Arabiyaan gabaasanii jiru. Mujaahidoonni tarkaanfii kamiyyuu caala keessattuu eessa misaayilota gurguddoo fi rookeettii dabalataa hidhataniin wal gaafachiisaa ta'e. Humni Birgeediin Shaaloomii akka gabaasa Times of Israel fi Jerusalem Post jedhanitti humnoonni kunniin humna fuula haarawaa ta'uu fi akkasumas humna saree Al-Quds kanneen West Bank fi Jenin irraa dabalaman ta'uu hin oolle kan jedhuuf humni Hamaas kutaawwan Jabaliyaa dabalatee iddoowwan hedduu dhuunfachuu isaa maddeen miidiyaalee idilaa addunyaa Associated Press fi Interfact Times of Indian balballoomsuu irratti jiran. Filisxeemonni hangammatti dhugaa dhabuun halkanii guyyaa dachee daaraa taateef dhukkooyte keessattis reebama jiraachuuf keessattuu Kaanuusitti yeroo mooraa baqattoota mootummoota idilaa addunyaa jalatti argamanii deeggarsaaf nyaata fudhachuu deeman hiriira irratti misaa'ila seera idil addunyaatti dhoowwaan haleelamuudhaan daa'immaniif dubartoonni 25 ajjeefamanii 54 madaahuudha kan ministeerri Gaazaa fayyaa hime. Haa ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanis ta'e fakkeessitoonni warri maqaa organizeeshina yookiin dhaabbata mirga namoomaatiin himan balaaleffachuu irratti argaman Ameerikaan deebii tokkos hin kennine jedhama. An Israeli strike smashes into a multi-story building. بين حماس وإسرائيل. وجدد بايدن موقف بلاده بالوقوف على أو إلى جانب إسرائيل في مواجهة تعاون إيران ويؤكد على ضرورة أن تقدم إيران إجابات تقنية موثوقة. في شارع مركزي يظهر ارتفاع مستوى حرب الإرهاب التي تشنها وتمولها السلطة الفلسطينية بحسب تعبير من الشهداء تحت أنقاض هذا المنزل. 7 من الشهداء تم انتشال شهيد واحد فقط والبقية لم تستطع سيارات الإطفاء أن أدريدي لرصد جديد المواقف الروسية المتعلقة بهذه التطورات المتسارعة في حلب وإدلب في الشمال السوري. نعم ازدهار بالفعل. الجانب الروسي يؤكد على أن الأوضاع حاليا في محافظتي إدلب طاولة محادثاتها في جنيف أوروبا تطرح ملفات ساخنة. أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي واختنق آخرون في اقتحام. לאורך כל 10 שנים ביצענו עשרות של הסדרה הזאת ב100% הצלחה. הרתנו עם המערכת את כל האיומים האלה שבעצם שוגרו. الرصد السورية إنها سيطرت على مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب الجنوبي. waliigaltee qabbana buuse jedhamee abdiin guddaan irratti horatame Hizbollaa fi Israa'el gidduutti ammas tuttuqaan gurguddoon jiraachuuf haleellaan alkallattiif kallattiidhaan raawwatama jiraachuu gareen lameenuu walimataa yeroo jiranitti humni Islamic Resistance Force jedhamu mana Benjamin Netanyahu guutummatti barbadeessuu miidiyaaleen yeroo galaalchanitti kutaawwan Baalbeek jedhamu irratti haleellaa jeettiiwwan Israa'el raawwachuu mootummaan Libaanos himateeti jira. Daangaa humna raayyaa Libaanosiif akkasumas waraana gamtaa mootummootatiin akka tikfamu jedherra Hizbollaan siqu dide. Tooftaan Ameerikaa akkasumas Firaansi dabalatee nurratti raawwachuu deemani kutaa Libaanos araddoota 60 kennuuf akka ta'e Hizbollaan erga mirkaneeffateetii booda meeshaawwan isaa bakkatti raruun humni isaa inumayyuu daranuu cimaa ta'uu fi misaa'ilota haarawaan walakkeessa Tel Aviv jalqabe qarqaba misaa'iliitiin haleeluu akka jiru Naa'if Qaasim beeksisee jira. Ajjecha duuchaa Gaazaa irratti fuulleeffatee fi haleellawwanii fi balalliiwwan xiyyaarota jeettii Israa'el kanneen duuchaa boombii dhangalaasan Beerut gubbaa balaliiwwan mandhiisinitti Hizbollaan tarkaanfii isaa cimsee itti fufa jechuun Hizbollaan ibsa baase. Humni Hizbollaa kan Sooriyaa keessatti argamu haleellawwan gurguddaa humna ISIS wajjin wal qabuu fi daangaa gaarreen Golaaniin humnoota waraana Israa'el kan Sooriyaa reebichaaf deeman irrattis
dhukaasa banuun loltoonni Israa'elii sadiiduu Almaadiyaan Libaanos gabaase jechuun Newsweek Interfact mirkaneessaniiti jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya waraanni baha gidduu galeessaa imala isaa fageeffate waggoota hedduuf dhukkaa kan turteef lammiileen 300,000 ol kan keessatti ajjeefaman akkasumas hedduun miliyoonota baqa jireenya adda addaatiif addunyaa irratti kan saaxilaman biyyi dureettii boba'aa humna gaazaa annisa gurguddaa peetrooleemiitiin beekamtu Sooriyaa Damaasqoon erga tasgabbooytee waggoottan sadeenii asitti ammas haleellaan humnoota shira ISS jedhamu kan shororkeessaa Ameerikaa fi Israa'elii fi warra dhiyaatiin deeggaraman humna Damaasqoo yookiin mootummaa Baashar al-Assad kuffisuudhaaf yaaliiwwan taasisu cimanii itti fufuu maddeen gabaasanii atakaaroo siyaasaa idilaa addunyaa dantaawwan qabiyyee saamicha boba'aa Ameerikaaf warri lixaa taasisaniif jecha erga Raashiyaan deeggarsa mootummaa Baashar al-Assad taasifte humnoonni hidhattoota Islamic Resistance jedhaman kan Iraaqiif Iraan achi keessatti argamuun wal qabsiise kutaawwan haleellaa addaa erga Israa'elii fi tooftawwan istiraateejii Aleppo daangaa buufata waraana Ameerikaatti argamuun erga leenji'anii booda humni kun magaalaa Aleppo kaleessa to'achuun qondaala beekamaa ta'e kan Iraanii ajjeesuun wal qabsiise haleellawwan humna gamtaa Raashiyaa kaleessa dabalatee hangammatti kutaawwan magaalota humni kun qabate kan akka Halaab jedhaman dabalateetiin tarkaanfii fudhachuu irratti argama. Haleellawwan kanaan kutaa magaalaa Saaraaq jedhamuu fi Halaab erga to'ateetii booda haleellaan jettii Israa'eliidha reebichaaf humnoota ISS kana deeggaruuf dhufe irratti jettiin F-16 jedhamu misaa'ila Kinzaayil Hypersoonikii farra qilleensa Raashiyaatiin rukutamu qajeelchi qondaala waraana humna Raashiyaa Sooriyaatti argamu ifoomseeti jira. Israa'el komii guddaa dhiyeessite. Kana qofa osoo hin ta'in balalliin tokko humna Israa'elis ta'e qaamolee biraatiin naannoo Sooriyaa irra kan imalu taanaaniin tarkaanfiin fudhatamu si'achi daranuu cima jechuun mootummaan Raashiyaa yeroo akeekkachiisetti haleellawwan Suusartii 5 jedhamaniin xiyyaarota gurguddoo 8 humni waraana Raashiyaa Mooskoo haleellaa gurguddaa qondaala beekamaaf ajajaa humna ISS ajjeesuu akkan oolle MTV fi Newsweek gabaasanii jiru. Taas wabeeffachuun akka RTV Al-Arabiyaan gabaasanitti haleellaa kanaan kutaa magaalaa Halaab lammaffaa Aleppo tiyaansee to'achuun wal qabsiise Damaasqoo fi Aleppoon garaagarummaa fageenya muraasaa kan qabanii fi Halaabii fi keessattuu Aleppoon fageenya kiiloomeetira 35 qofa irratti akka ta'etu himama. Haa ta'uuti humni Special Force kan Iraan Revolutionary Guard jedhamu kumoota hedduun gara magaalaa Aleppootti imala jiraachuu abbaasaa argaachiif ajajaa waraana Iraanii beeksan jechuu Interfact في إرنا تصنيم قباسانيت جرون. وفي تطور لافت شنت المعارضة المسلحة هجوما سيطرت خلاله على ريف حلب الغربي ودخلت مدينة حلب. وقالت المعارضة إن على أن يبدأ هذا العتاد بالوصول خلال أيام. الشمال السوري مسرح لتطورات معارك عنيفة مع قوات النظام. هذه المشاهد تظهر انسحابا لقوات النظام من مناطق وسط المدينة رغم أن وزارة الدفاع التابعة للنظام كان على أن يبدأ هذا العتاد بالوصول خلال أيام. الشمال السوري مسرح لتطورات عسكرية متسارعة. فصائل معارضة تعلن سيطرتها على مزيد ببلا همنا إجارسا راداريف همنا كلنسا قلنا رتقوبا كان تورتا ريبابليكين بيا إسلاما آيات الله علي الكاميني بامانتي اولانا آنغو غرغدادان هرغا جيفما جرتو إرغا برزدانتي فلانتي أسي انكولونيسا توكو هليلا چما مرسالا مفان في إسرائيل رتي فرطي انكولونيسا ديگدامي جامو هركا ديبي إسرائيل أمريكا وجين تاون دانغوان همنا كلنسا إراكي فيدمودان بوفتا غرغدا ميسايلوتا ميلي
tiwiitarii irratti fudhattee miidhaa hagoo dhaqqabsiisu miidiyaaleen idila addunyaa mootummaan Iraanis yeroo amanetti Iraan harka deebii keeyyata 51 kan chaartara mootummoota gamtoomanii birmadummaan daangaa biyyattii cabuu jedhuun qophii gurguddaa taasaniin misaayilota farra haleellawwan gurguddaa humna qilleensa kamuu cabsuu danda'anii fi akkuma beekamu taada teekinooloojiin humna air defense yookiin ittisa misaayilota kamiyyuu qolachuu hin dandeenye hypersoonikii saffisa sagalee 20 qopheessuudhaan dhibba kana dhaadachuu irratti argamti. Misaayiliin kun akka miidiyaaleen gurguddoon idila addunyaa jajaniif akkasumas Axios miidiyaan beekamaan Shinbeet harkaa odeeffannoo fuudhee addunyaa qoodu Raashiyaa jedhetti tarkaanfiin Iraan kan ammaa kun adocha guddaa ta'uu danda'a, Israa'elotaaf dhidhima ta'uu danda'a. Hypersoonikiin Iraan amma oomishte kun sadarkaa 4 kan qabuu fi fageenya kiiloomeetira 2578 hanga 600 maluun haleellaa kallattii karaa barbaadeen teekinooloojii GPS waan qabuuf haleeluu danda'a. Humna ulfaataaf kiloogiraama 8,000 ol kan baatee fi saffisa sagalee hypersoonikii Israa'el faanti qabanii fi humna ayirandoomii dachaa deebuudhaan osoo sagaleen isaan dhagahamin raadaarii dhokateen rukutuu danda'a kan jedhamutu dhagahame. Tibba kana akkuma beekamu S400 yookiin BN murnaamiski iddoowwan 74tti teekinooloojii farra humna qolannaa iddoowwan niikileriif annisa bobaatti kan dhaabaa turte Tahareen Iskandar misaayiliin Raashiyaadha har'a yaaliidhaaf jecha buufata konookoo daangaa Sooriyaarraan Iraaniin dhukaafamuudha ministeerri raayyaa ittisa biyyattii beeksise. Ajajaan waraana waliigalaa Iraaniidha Israa'el erga biyya taatee akka humnaan biyya dachii Filisxeemotaa saamtee ijaaramtee asitti seenaa keessatti haleellaa jalqaba qarqaba qiyaamaa irratti buusuudhaaf qophii xumurre jechuun erga beeksanii booda Bibi Benjamin Netanyahuun aangawoonni qondaaltonni peentaagoon dabalatee Benjamin Netanyahuun baankarii jala akka hin baanee fi Israa'eloonni guyyaa 4 mana akka hin baane mootummaan Israa'el rabsu chaanaal 4 irratti Times of Israel wabeeffachuun Al Arabiyaaf Al Jazeeraan gabaasan. Israa'el baay'ee dhiphattee jirti. Itti gaafatamaaf oomishni Haifatti argamu kan humna Iron Sirii, Iron Doomii fi Siidoomii Israa'eloota bara 2025 as hanqina akka qabuu fi keessattuu carariin yookiin ammoo carallaan humnaa duuf annisa Iron Doomii kana saffisa ta'uu dhabuu isaatiin wal qabsiisee yeroo baay'ee humnoota maddeewwan gurguddoo Hamas, Hizbollah akkasumas Hawtiif kan kana fakkaataniin boqonnaa dhabuu isaatiin wal qabsiisee hanqina humna ittisaa qabaachuu Israa'el guutumaa guututti akka saaxilus abbootiin qabeenyaa dubbataniiti turu. הצלחה, סדרת ניסויים במערכת כיפת ברזל. אנחנו עושים את זה 10 שנים אחרי הניסוי המערכתי הראשון של מערכת כיפת ברזל. دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عودة سبقتها ولاية أولى مارس فيها ضغوطا قصوى. Эффективные гиперзвуковые силы своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными. وحدة الأراضي الروسية وصاروخ رشنيك الجديد أطلقته موسكو للمرة الأولى نحو أراضٍ أوكرانية. بريزيدنتين راشيا فلاديمير روميتش بوتين مسري زلنسكين keessatti argaman saffisaan akka haleelamu ajaja dabarsinee jira. Burkuteessa masara keessa ta'anii shiraaf akkasumas atakamsii fi storm shadow ingilizota humni nurratti fayyadamuun jiru hedduu obsine barbaachisaa taanaan humna neetoo irratti niiklerii luqqifadhaa jechuun qalama diimaadhaan mallatteessanii booda ajajaan waraana biyyattii haleellawwan Kinzaayil hypersoonikii fi misaayilota tibba kana baasan dabalateetiin maraachuu irratti kan argamu humni neetoo Kursk irratti fi Odessa irratti deeggarsa storm shadow Atakams misaayilota rasaasota isaanii kan baaburaan deemaa jiran irratti haleellaa Raashiyaan fudhattee warri lixaa wacuurratti argaman akka Axios, Interfactive, Associated Press, Independent, Bloomberg jedhanitti haleellaan Kinzaayil hypersoonikidhaan fudhatame kun Yukireeniin dakkan gochuudha himan Odeessaan barbadooyte buufanni gurguddoon militarii 3 barbadaa'uu fi dhaabbileen misoomaaf industirii 6 barbadaa'uu miidiyaalee
miidiyaaleen walharkaa fuudhanii gabaasan. Zeleniskiin tana buutee erga masara keessaa baafamanii hanga ammatti ol hin baane jedha Al Arabiyaan. Raashiyaan birmadummaasii kabachiisuudhaaf jechuun kaleessa keessattuu erga humna qilleensaa kara Jaapaanitti imaluun shakala adda Chaayinaa wajjin taasisanii booda Ameerikaan rifatte. Har'a immoo xiyyaaronni sunniin gara kutaa Alaaskaatti darbuun qilleensa Ameerikaa dhidhimsuun Ameerikaanota kan gara girgireesse ta'uudha Interfact gabaase. Raashiyaan humna barbaachisaa ta'een teekinooloojiiwwan keenya fayyadamneet duudaa isin goona kan jedhu oduun erga dhahamee booda walakkeessi masaraa Joon Baayiden kan bor Tiraamp shororkaa'uudha Al Arabiyaan gabaase. Gabaasni ammaaf qabnu kana fakkaata. Addunyaa keenyaaf nageenyi Rabbii haa bu'u isin birattis biyya keenyattis nagaa haa ta'u jaalalli ulfinni guddinni mul'anni haa ta'u. Injifannoon Nasriin mujaahidootaaf la eeggachuun dagatina. Guyyaa gaarii.